Eebbifama hundi keessanuu Waaqayyo guyyoota torbanii keessatti sekondiif daqiiqaa hundumaa keessatti wanta biyya lafaa kanarratti argitanii hafuura biyya lafaatiin gaggeeffamu hundumaa keessatti ayyaana isaatiin gaggeessee nu eegee sa'aatii kanaan nu ga'e ulfinniif galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ammallee nu fedhaaf jaalala isaa ta'eeti bakka kanatti walitti qabamnee dubbii isaa isa qulqulluu san walii wajjin qoodamuuf carraa kanallee argachuu kennaaf Waaqayyo ammallee akkuma jirutti ulfina isaatiin surraaf sumboo guutuu isaatiin nurratti waldaa tanarratti biyya keenya irratti saba keenya irratti geggeessitoota irratti mana irratti hundumaa irratti haa mul'atu jedha. Waaqayyo hunduma keessanuu haa eebbisu. Sagalee nanadha qabadhee dhufeenii macaafa abboota firdii boqonnaa 9 lakkoofsa 1-16 olii wajjin dubbifannee achirraa waan hafuurri keessa kiyya kaa'e isin waliin qoodama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbisaa akkas jedha. Abimelek ilmi Gediyoon isa yeroo Ba'aal jedhamee eessumman isaa fi qomoo haadha isaatii warra Sheekem keessa jiraatan hundumaa bira dhaqee warra mandara Sheekem keessa jiraatan hundumaa ilmaan yeroo Ba'aal 70 akkuma jiranitti isin irratti moo yookiis namni tokkichi duwwaan isin irratti mo'uu isiniif wayya jedhaati gaafadhaa. Isin immoo ani dhiiga keessan foon keessan ta'uu koo yaadadhaa jedheen. Yommus eessummaan isaa waa'ee Abimelekiif dubbii kana hundumaa warra mandaricha keessa jiraatanitti hin dubbatan. Kanarratti warri mandara sanaa yaadni isaanii isa duukaa jal'ate inni obboleessa keenya jedhan galma Ba'aal kakuu keessaa birrii 70 fuudhanii Abimelekiif hin kennan. Inni immoo horii kanaan namoota gatii hin qabnee fi namoota borna dhibaa hin beekne bitatee of duukaa hin buuse. Gara mana abbaa isaa isa mandara Ofraa keessaa dhaqee obboloota isaa ilmaan yeroo Ba'aal 70 kattaa tokko irratti hin fixe. Isaan keessaa Yotaam inni quxisuun garuu dhokatee hin hafe. Ergasii warri Sheekemii fi warri Beetmiiloo hundinuu walitti qabamanii qilxuu Sheekem keessa jiru jalatti Abimelekiin immoosifatan. Dubbii kana Yotaamitti yommuu himanitti inni roggee tulluu Geriziimitti ol ba'ee sagalee guddaadhaan iyyee yaa warra Sheekem isin anaaf dhagaa yoos Waaqayyo immoo isiniif hin dhagaa. Al tokko mukkeetiin mootii moosifachuuf ba'anii ejersaan nu irratti moo'i jedhan. Ejersi immoo mukkeetii irra adeemee isaan bulchuudhaaf attamittan dibata koo isa Waaqayyooliinii fi namoonni ittiin ulfina argatan baasuu dhiisaree jedhee deebiseef. Yommus mukkeetiin sun harbuudhaan kottuu ati nu irratti moo'i jedhan. Harbichis ani mukkeetii irra adeemee isaan bulchuudhaaf attamittan ija isa mi'aayaadhaa fi isa gaarii kana godhachuu dhiisaree jedheen. Amma immoo mukkeetiin sun wayniidhaan kottuu ati nu irratti moo'i jedhan. Wayniinis ani mukkeetii irra adeemee isaan bulchuudhaaf attamittan ija isa daadhiin isaa Waaqayyoolii fi namoota gammachiisu kana kennuu dhiisaree isaaniin jedhe. Yommus mukkeetiin hundinuu laaftoodhaan kottuu ati nu irratti moo'i jedhan. Laaftoonis dhugumaan dibdanii ofirratti namoosiftu yoo taataniif kottaatii gaaddisa koo jalatti kooluu galaa. Akkana yoo ta'uu dhabaate garuu ibiddi qoraattii koo keessaa ba'ee gaattiraa Libaanoon xab haa godhu jedheen. Ammas Abimelekiin moosisuun keessan kun amanamummaadhaan garaa guutuudhaanis yoo ta'e akkuma yeroo Ba'aal isiniif godhe isinis isaa fi maatii isaatiif akka ta'utti gaarii gootanii fi yoo jiraattan ba'eessaa jedha sagalee Waaqayyo hadhaa ani si walii wajjin qoodamuuf fide akkuma jirutti lakkoofsa 1-16 yoo dubbifattanii mata dureen isaa maal jedhaa warri Sheekem Abimelekiin moosifachuu isaanii jedhaa. Ani immoo mata duree hadhaa isin waliin qoodamu godhadhee kan isin qabadhee dhufeeni
Gorsa, dhaga'uu fi abboomamuu isa jedhu. Argitanii namni tokko nama Waaqayyoo ta'ee saba lafarraatii fi Waaqayyo gidduutti hojiirra yoo kaayamu ga'een isaa abboomii Waaqa biraa saba kanatti kennametu jira. Wanta ammoo saba biraa Waaqayyo barbaaddatutu yookaan eeggatutu jira. Akkuma gabareen tokko waa facaasee sanyii facaase sanirraa ji'oottan waqtii sanii keessa haga dhumaatti irraa eeggatee dhumarratti waa irraa galfatu saba lafarratti facaafame kanatu jira. So namichi suni ga'een namicha aboorra kaawwamu yookaan hojiirra kaa'amu sanii gorsuu duwwaadha. Gorsuu duwwaadha. Hojiin kenna gorsa duwwaadha. Aboon saba kana kenname jira. By the way, there is a commandment that is given to this nation. But that commandment is not from us. Nu biraa miti Waaqa biraa. Ga'een kenna aboo isaanitti kenname san akkaataa ittiin jiraatan karaan Waaqayyo nu ibsee itti dubbadhaa jedheen dubbachuu duwwaadha. So mata duree addaa kana bakka sadiitti qoqqoodeeti irraa dubbachuu barbaade. Tokkoffaan gorsa Yotaam isa jedhudha. Inni lammaffaan ammoo wanta Waaqayyo namarraa barbaaduu fi sadaffaan ammoo fakkeenya dubbii Yotaami kana hiiknee ilaaluudha. Hadha jireenya keenya keessatti fakkeenya Yotaam saba Shekeemitti dubbate san gara keenya finnee akkamitti jireenya keenya irratti apply gooneet laallaa yookaan ammoo fakkeenyichi kuni nuti hoo fakkeenya kana keessatti ga'een keenya eessaa? Sabni jira, Yotaam jira, Abimelek jira, Waaqayyo jira. Argitanii kutaa kutaadhaan gadda baafnee ilaalle ga'een keenya as keessaa eessadha? Namni hadda ga'ee ofii bakka ga'een isaa isaaf kennameef bakka ga'ee isaa malee addaan baafatee wallaaluu irraa kan ka'e bakka ga'ee isaaf malle irra taa'ee hojii hin taane hojjechuu irraa kan ka'e sabni lafarraa kun abaarsaan akka malee rukutamaa jiraadha. I'm talking about the churches. I'm talking about the leaders of the country. Geggeessitoota biyyaa, geggeessitoota waldaa, geggeessaa manaa, maatiitti gadi buutee maatii dirasii. Kaampaanii tokko hojiin tokko jira. Kaampaanii san keessa maanaajira yoo jedhame geggeessaa kaampaanii sanii. Geggeessaa hawaasaa, the community leaders. I'm talking to all of them. In general, nullee akka hawaasaatti. As a nation. As Christians, akka kiristaanotaatti ga'een keenya eessa maalillee hojjetaa jirra ga'ee keenya irra teennee? Moo sila ga'ee nuuf kenname dhiifnee bakka biraa taanee waan biraa borcaa jirra? Itti gaafatamummaatu nurra jira waan ta'eef dubbachuu qabna waan kana. Akkas tokkoffaani Yotaam jal'ina Abimelekii fi jal'ina warra Shekeemi irratti dhugaa ba'ee isaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didanii Waaqayyoo waan aarsaniif Waaqnis fuula isaa isaan irraa deebisee argitanii raajota wallaala isaanii keessaa isaan dammaqsee rakkoo gara fuula duraatti isaan irra ga'uuf jiru irraa isaan oolchanis isaanitti erguu dhiisee irraa ture Waaqnillee. Hadha Waaqa dhaga'uu yoo dhabne Waaqnillee dubbii isaa gara keenyan ergu. Waay? Lafa biqilchutti facaafta malee bee dhakaa irratti hin facaaftu. Yoo dhageenye bee nu keessa gadi lixee ija kan baafatu. Amantiin dubbii dhaga'uun dhufeedha bee. Yoo amanne bee waan inni nuuf akeeke hundumaa kan beeknu, kan faana deemnu, kan galma geennu. Dubbiin Waaqayyoo yoo gurri dhaga'u hin jiraanne wanti gara gurra hin dhageenyeetti ergamuuf hin jiru. Akka nama biqiltuu dhakaa irratti facaasee waan ta'eef. Lafa bosose lafa qotamee qurxamee baqaffamee qophaa'e yoo ta'e boqqolloo irra buufti indoom xiqqoo keessa gadi lixaayu lafa waan ta'eef gadi seena. Humna hin qabu boqqolloo ulfaatina hin qabu. Yoo gubbaa gadi dhiifte xab jedhee keessa gadi bu'a. Gaafa kaan roobni xiqqoo maadha gadi lixaa hidda yaasee ija baafata. Gurri keenya dhagaa yoo ta'e wanti Waaqayyo dubbii isaa nurratti facaafatuuf hin jiru. Yotaam kana saba kana dubbataara. Yoo isin dhageettan
Waaqayyollee kadhata keessan isinii dhagayaa jedha. Namni lama dhaabatee waliin haasa'ee walii wajjin tara walii dhaggeeyaa wal dubbataa walii marii jechuun wal dhaga'uu waliin dubbachuun wal dhaggeeffachuun waliin haasa'uu jechuun akkas. Yoo tokko duwwaan ka dubbatu ta'e kun illee dhaggeeffatu ta'e wantummaan dubbatame sunu waan maal akka ta'e hin beeku. Yoo ta'an kuni obboloota 70 Abimelek kattaa tokko irratti fixe. By the way, Abimelek yoo ta'an obboleessa Abimelekiti be. Isa hundinuu ilmaan Geediyooniti be. Obboloota ufii nama 70 Abimelek kuni just aangoof jecha. Aboo sanirra taa'uuf jecha. Obboloota haadhoo isaanii garaa haadhaati yaa'an mara nama 70 dhakaa irratti yaasee achitti fixe. Dhakaa wii jala dhokateeti ka hafe inni. Waan akkasin nama oolcha. Waan si oolchuuf qabammoo. Balaa hadha biyya lafaa goolu raasu kana keessaa kooluu isaa jala galchee ayyaana isaatiin yoo si oolchu boru wanta hadha ta'e kana gadi bayi saba kanatti dubbadhu. Ragaa irratti bayi. Dhugaa isaanitti bayi. Iyyaasuun maal jedhe saba Israa'eeliif dhaabate ani hadha waaqaaf lafa waamee dhugaa isin irratti baay'ee. Dhagaa fuudhee bee gaaddisa qilxoo jala ka'e dhagaa kana laala dhagaa kana qabee baay'ee sabni Oromoo bee yoo nama waliin kakachiisu bee dhagaa qaba dhagaa ciniinsisaa duraan akka dhagaa kanaa siyaa godhe kakuu kana yoo cabsitee dheedhe dhagaa sanii kan dhimma san dhibaasaar amantii ati garaa kee keessatti fudhatte kan galmaan si ga'us kan si kuffisus dhagaa miti. Isa dubbii kana waaqarraa erge waaqa. Yoo ta'an kun eenyuree isuma duwwaatu jal'ina warra Sheekemitti irratti illee dhugaba. Isuma duwwaadha by the way namoota meeqatu jira waan kana ka argan sabaami lakkoofsi bee sabaa guddaa. Okay haaloo obboloota isaa baafachuufis loltoota hin kaafan yoo dubbatullee warra Sheekem balleessaa hubachiise amma sirra na dhaggeeffata jira. Warra Sheekem balleessaa hubachiise badii gara fuula duraatti isaan irratti dhufuuf jiru irraa isaan oolchuudhaaf of isaan eeggachiisee malee Abimelekiin mormuuf illee hin dubbanne inni. He didn't talk about Abimelek. Bada Abimelek hin dubbanne. Gocha Abimelek dhossaan birrii waldaa keessa hatanii isa kennanii namoota gatii hin baafne goru na dhibaatti lakkoofne bitatee nuuf jalaan yaa'ullee hin mormine inni. Xaxxataa sabatti dubbate. He spoke to the Shechem people. Because dhagaa obboleeyyan koo nama tokko seexana illee yoo ta'e isinitti hima seexana ardiif samii waaqarra ta'ee lafa kana raasu ofirratti moosisuufis ofirraa buusuufis aboon si harka jira. Seexana namaa miti dhiis nama foonii ka hadha nyaatee boru du'u. Seexanni bara baraan jiraatu kuni nurratti moo'uufi no aboo ka qabu ofirraallee kaasuu danda'a ofirraallee namallee kana namicha kana ka boru isaan fixuuf deemaaru ofumaa ofirratti moosifatan. Fakkeenyi inni gadi bu'ee mukkeen maqaa waamee dubbatellee isaan mataa isaaniiti. Argitanii kanaafis maal jedhee roggee tulluu Gerizim irratti baay'ee ka dubbate. Gerizim tulluu dubartiin Samaariyaa suni abboonni kenna tulluu kana irratti sagadanii bee waaqaaf jettee itti dhaadatte sani tulluun suni. Tulluun suni tulluu jalqaba Abrahaam iddoo aarsaa irratti ijaare. Tulluun suni tulluu Yaaqoob Yisahaaq walirraa itti fufanii iddoo aarsaa Waaqayyoof itti ijaaran. Tulluu eebbaa jedhama. Keessa deebii 21:29 irraa argachuu dandeettu. Tulluu eebbaa jedhama. Tulluu san irratti ol bahee sagalee guddaadhaan dhageessa yaa saba Sheekem dhagaya. Yoo isin ana dhageettan waaqni illee isin dhagaa jedheen. Maaliif? Beektuu kun maal akka ta'e? Hadha ani nama waaqaa ta'ee yoo saba Waaqayyo dura dhaabbadhee dubbii Waaqayyo natti kenne san akkuma jiruun isaan dhageessise. Because when they listen to me, God will listen to them. Maaliif dubbiin an dubbadhu dubbii kiyyaa miti kaa. Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'ee nama ta'ee gadhifaman. Isa na ergesani isin dhageessisaa. Kana jechuun maal jechuun yoo isin na dhageettani inni na ergesuun illee waan isin kadhattan hin dhagayaa jedhaara.
Abaarsi hadha biyya keenya keessaa saba keenya fixaaru gatii hojii eenyuti beektu waldaawwan. Waaqa bakka bu'anii dhimma waaqayyootiif biyya san keessa hojii hojjetan. Pozishinii isaanii dhiisanii pozishinii seexanaa irra waan ta'aniif. Uleen Yahudaa harkaa hin kufa jedhe harkaa hin fudhatame jedhe. Ulee san Yahudaa harkaa ka fudhatu seexana garuu maaliif godha beektaa Yesuus Kiristoos ofii dhaqee seexana harkaa fuudhuufi. Warra sana booda akka maqaa isaatti jiraatan, akka ulfina isaatti jiraatan, akka dubbii isaatti jiraatan qabachiisuufi. Hadha uleen nu harkaa fuudhamaara. Uleen Museen ol qabee galaana diimaa adda kute sun, uleen hadha waldaan harka qabattee ittiin saba birmadoomsitu sun nu harkaa fuudhamaara. Haa fuudhamu, hin fudhatu gooftichi dhufee hin fudhatu. Harka deeffata. Sana booda ofii isaa nu geggeessa. Kiristoos gooftaan Yesuus Kiristoos ofii isaa ulee harka qabatee akka itti yoo san Aaroon ulee qabatee deemu, akka itti yoo san Museen ulee qabatee deemu argitanii Eeliyaas ulee qabataa deeme, Abrahaamis ulee qabataa deeme beekaman. Hadha Kiristoos ofii isaa nu qabata dhufe. Namoota miti kan nu geggeessan. They are leaders who claim to be the leaders. No, they are not. But my leader is Jesus Christ. He will lead me to the destiny. Jireenya bara baraatti. Bubbee meeqatu ka'aara. Laggeen meeqatu nurraan maree hursaara. Galaana meeqatu karaa nutti cufaara. Gaarreen meeqatti nu dura ol tulamaara. Hunda isaa dacheetti gaddachaasa. Laggeen addaan kukkuta. Karaa diriiraa nu baasa. Qilleensarra nu bobbaasa inni. Baanee galla. Dheeda arganna. Quufnee jiraanna. Hin lalisna. Seexanni nun bulchu. We are the people who have been freed from the control of devil by the blood of Jesus Christ on the cross. Dhiigni nuuf dhangala'eera nuti. Gatii dhiigaatiin deemna nuti. Abimelek bee akka firaatti kan dhaqee na filadhaa. Na moosifadhaa. By the way, namni na moosifadhaaf na filadhaaf ariifatu. Hojii fi miti ariifataa namichi sun. Hiddatti ulfinaa san bichaaf. That's the only thing. Idda ulfinaatiif yoo ta'e Phaawulos maal jedha? Eenyu ka gaafate dhufte si cinaa taa'u deema seedheen. Nama asii ga'uuf deebisee anaaf jecha sabaaluu ka dhiqe jedhe. Hadha namni sabaaluu ka dhiquu fedhe hin jiru. Bakkatti san hunduu achi ilaalee farda ofii gulufsiisa. Mangaagaa isaanii dha'ee gubbaa sanii gaddachaasa Waaqayyo. Isa gaddeebee sabaaf bulusan ol kaasee saba ofii akka geggeessu godha. Ulee seexana ulee hadhaan si geggeessa harka qabatee ittiin nu goolu kan harkaa micciiree fudhee isa gaddeebee sabaaf bulusan harka kaa'e. Boru. Hidhamee mana hidhaataa achi dhibeen gulaa lama rakkadhaa. Obboleeyyan koo ila kiristaana ofiin jettee harka dhibban waldaa keessa shamaa kadhataa ooltee yoo dubbiin Waaqayyo akkasitti dubbatutti hin abboomamne taate Kiristoos saniin ka barbaadu. Odoo ka barbaaduuti Fariisota tun Fariisonni illee isa fannisuu biraan gahan Yahudoonni illee isa mormuu biraan gahan isinii miidhe waa hunda isaanii kennee bartoonni isaa beektoo are the poorest people. Jireenyi isaaniitu be gadadoo irra ka ture bee Fariisota biratti akka sareetti warra ilaalaman ture be. Hadha warra geggeessitoota afootti akka sareetti ilaalaman boru mootii cinaadhaa maaddiidhaa ta'anii daadhii dhugu hin argitanii. Waaqayyo kanaaf hin obsa amanaa abboomamaa abdiin keessan anarra haa ta'u kan isin ceesisu ana dubbiin koo jira. Dubbiin koo bara baraan jiraataadha. Abbaan fedhe gaara diigee masaraa diigee maa bukkolaan kaasin dubbiin koo jiraataadha. Ani dubbii tanarra dhaabbadhee deema. Manni kun narra na jalaa fottoqee qilleensarratti hafe dubbiin Kiristoosii naan deema. Bidiruun kiyya isa. Jireenyi kiyya isa. Arraba namootaatiin wanni hin jedhina. Inni lammaffaan maaliree? Waaqni maal nama irraa barbaadadha? Waaqni namarraa maal barbaada? Tokkoffaa Saamu'eel isa duraa 15:22 dhaxxanii yoo dubbistanii Waaqayyo qalma gubamuu fi aarsaa caalaatti look qalma gubamus aarsaas caala nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti gammadaa jedha. Caaffanni tun of keessaa waa lama qabdi. Tokko dhaga'uudha. Lama abboomamuudha. Mata dureen kiyya gorsa dhagayanii abboomamuu jedha.
Both have to go together. Dhaga'i abboomame. Fakkeenya 21 irratti illee akkasuma Waaqayyo aarsaa caalaatti wanta qajeelaa fi wanta dhugaa hojjechuu nama irraa fudhataa jedha. Fudhanna amma. Wanti Waaqayyo nurraa fudhatu maali? Masgiida dhattee sagaduudhaa, waldaa keessaa jilbiiffattee kadhachuudhaa, buddeena namaa qooduudhaa, birrii namaa kennuudhaa, uffata namaa qooduudhaa, nama jajachuudhaa, nama dhibame booyuudhaa. Wanta qajeelaa tokko wanta dhugaa. Qajeelaa dhugaa sirraa fudhata. Kun ammoo maal ilaallata? Gocha namaati. Hojii keenya ilaallata kun. Roomaa 12:2 irratti maal jedha? Jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e addaan baafadhaa, yaada keessan garaa keessan haareffadhaa, of jijjiiraa jedhe bakka nutti hima Phaawulos achitti. Akkanumaan hin gulufina. Jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e addaan baafattanii beekuu barbaaddanii yaada garaa keessanii qulqulleessaa, haareffamaa, of jijjiiraa jedha. Jaalalli Waaqayyoo maali? Jaalalli Waaqayyoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Kun maal ilaallata? Eenyuun duukaa bu'aa jirra hadha? Yaada garaa haaraatiin deemaarra moo akkuma kaleessaatti? Jijjiiramaarra moo isuma kaleessaati? Hubannaa qabna moo akkanumaan gulufnaa? Jijjiiramaarra illee yoo ta'e jijjiiramni kan kee akkamiiti? Akka biyya lafaati moo ka hafuuraati? Ermiyaas 29:11-13 dhattanii yoo dubbistanii yaada ani isiniif qabu anuma duwwaatu beekaa jedha. Wanna Waaqayyo isin yaadaaru beektu adda? Hin beeknu. Akkamitti waliin deemna reegan beenne? Garaa qulqulluudhaan yoo isa waammanne, yoo inni ammoo dubbii isaa nutti dubbatu, yoo isa dhageenye, akeekni isaa fiixanuu ba'a. Argitanii? Yaada akeekni inni nuu qabu maal akka ta'etu yaada nagaati. Bakka wanna dhumarratti nu uffafootti fuulduratti nuu ta'aa jennee eeggannu. Wanti inni nuu ta'aa jennee eeggannu nagaa qabaachuu. Namni bakka nagama biraata. Yoo nageenni jiraate gammachuun, eebbi, guddinni, ulfinni, jajjabinni martuu nagaan jiraannaan baay'ee way hadhallee bee obboloota koo dhagaa eebba qabna be. Gammachuu qabna be. Guddina qabna be. Nagaa waan hin jirreefi waan qabnu kan ni enjoy godhuu dadhabaarra. Because we don't have a peace, we cannot enjoy what we have. Hadda asitti mee obboloota koo hin nyaanna, hin dhunna, hin uffanna, hin rafna, kaanee bakka dirree bashannanaa yoo ta'e dhadha birrii qabna, makiinaa qabna, xiyyaaraan filan. Gin sabni keenya ka nyaata takka guyyaa takka nyaatee ooleen bulle isii dhabuun odoo nu yaachisuun jiru guyyaa guyyaan qallaba xiyyiitii ta'uun isaallee yaada nu ta'eera. We cannot enjoy what we have here. Nagaasan ka barbaadu manni. Geggeessaan tokko naffilaaf jarjaroo odoon taane nagaa buusuu irratti hojjechu. Pozishinii yookaan iddoo taa'umsaa anaa miti ka filatu. Waaqa kanaa kennu. Waaqni ammoo saba isaatiin hojjeta. Sabni isaa yoo hubannaa qabaate, yoo isa waan dhaga'u ta'e, yoo kadhatu waaqni maal jedha? Deebii deebisaaf geggeessaa isinii kenneeraa jedha. By the way, sabni Israa'el maal kadhate beektu? Mootii nuu kennee jedhan. The first king of Israel was Saul. Achiin dura mootiin hin turre. Abboota firdii, raajota, kanniin gaggeeffamaa turan malee mootiin hin turre. Mootii gaafatan. Isaan barbaachise gaafatanii? No. Hin kajeelan. Waan olloonni isaanii qaban arganii kajeelan. Hin gaafatan. Hin dhoorgateeree waadni. Hin dhoorganne. Because waan nu gaafannu hin dhoorgatu waadni. Badaallee yoo ta'e si kenna. Waan si jaalatuuf ammoo waan godhu beektaa? Si barsiifata. Si gorsa. Ila kuyyoo si kenna akkana si godha. Akkuma ijoollee teessan adda. Daadii kaandii naa kenna. Lakki kaandii ilkaan si balleessa. Waan beektuufate. Keekii illee yoo ta'e guyyama barsiidee wayii. Waawee surprise gootee gammachiisuuf fuutee hodhu keekii. Because hin jaalatan. Badaallee haa ta'u. It makes them happy. Waaqni illee hadha ba'een godha.
Biyya lafarraa kanatti waan akka fooniitti itti gammannullee beenuu kenna by the way. He gives us all. Seexanaa akka kana sii kenna. Waa ofiituuf hin qabu inni. Fooniin hadha waan itti gammaddu hundaallee kasii kenna Waaqayyo. Akkaataa ati itti fayyadamtutu ajjeechaa biraan si dhaqaara malee. Du'atti si ergaara malee. Waaqni kana nurraa barbaada. Roomaa irratti Yohaannis irratti maal jedha ree? I mean by the way Roomaa 12:1 irratti waa'ee maalii dubbachuu isaati namummaa hafuuraa kenna nu dubbisaara. Namummaa hafuuraa kenna Waaqayyoon duratti wanta fudhatamaa qabu hojjechuu yoo feete. Wanti ati hojjettu Waaqayyoon biratti kan si fudhatamu yoo ati akka namummaa hafuuraatti deddeebite duwwaadhaa jedhaara Phaawulos achitti. Maaliif isin fakkaata? Yohaannis 4:24 irra yoo ilaaltani Waaqni hafuura waan ta'eef hafuuraaf dhugaadhaan isaaf hojjedhaa jedha. Baay'ee hadda biyya keenyatti humna birriiti. Humna waraanaati. Humna ogummaa shira xaxuuti. Humna ilmi namaa tokko hin qaba jedhamee ittiin dhaadatuun saba hiyyeessa ka nyaateen bulle ka ba'ee galuun isaa gaaddidduu ofiitu rifataa galu akka saree mandara keessa dabartuu akka jeedala midhaan namaa hatee ari'anii akkasitti tiriit godhama namni. All that comes from what? Jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e hubachuu dhabuurraa kaka'e. Akeekni Waaqayyoo maal akka ta'e beekuu dhabuurraa kaka'e. Argitanii? Namummaa hafuuraatiin dhiisanii namummaa fooniitiin deddeebi'uudhaan Waaqayyo isa hafuuraa kanaaf akka hafuuraatti odoo hin taane akka fooniitti hojjetaaraniif. Isaan yoo akka isaanii waan gaarii godhaaran. Maal warra kiristaanaatiin ka gabbayee uummata fixaaru. Warra Waaqaaf hojjannaa jedhee sagalee Baabilii harka qabataniitiin sanbata Baabilii harka qabatanii oolan. Monday to Friday ammoo hojii foonii irra hirmaatan. Walga'iin isaaniillee mariin isaaniillee. Kun maalirraa kaka'e? Just because you speak about the spirit does not mean anything. You have to live a spiritual life. A spiritual life kan kee ka jiraattu akka dubbii Waaqayyootti yoo deemte duwwaadha. Wanta Waaqayyo sitti hime gurra kee lixu san yoo dhaggeeffatte duwwaadha. Waaqayyo in general as a core akka utubaatti handhuura wangeela seera uumamaa boqonnaa tokko jalqabee haga mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 21 dhumaatti walitti yoo dache waan lama bichaa ta'a. Waan isin ajaa'ibu. Achuma irra dubbatalle. Maatiyos 22:37 haga 40 fi Maarqos 12:30 fi 31 Luqaas 10:29 haga 33. Maal jedhama beektu? Abboomii hundumaa irra caalu isa duraatii fi isa lammaffaati. Inni duraa'een Waaqayyo gooftaa kee jaalladhu. Inni lammaffaan nama akka mataa keetiitti jaalladhu. Akkaataa itti jaallattu ammoo inni waan afur kaaya. Jaalala kana Waaqayyos namas akkaataan itti jaallachuun siif ta'u jedhee kakaayutu jira. Wantoota arfantu jira. Tokko garaa kee guutuun. 2 jireenya kee guutuun. 3 yaada kee guutuun. 4 humna kee guutuun. Dhumarra waan jedhu jechuudha. Abboomiin lamaan kanarra caalu kan biraa hin jiru jedha. Si dhaaba achitti. Sanduu waamit achitti hin dhaabu. Itti fufee waan jedhutu jira. Seerrii fi barsiisni jedha. Any teaching we do today, hadhaan hin barsiisaara yoo ta'e, in lallabaara yoo ta'e, seerri anirra dhaabbadhee barsiisus kam yoo jette, seerrii fi barsiisni raajotaa hundinuu abboomii kana lamaan irra dhaabbatanii jiru jedha. Abboomiin isa hundumaa irra caaluu fi seeraa fi barsiisa raajotaa akka jedhu kana nama ka dubbiin. Waaqni wanta sirraa barbaadu yoo beekuu barbaadde bakkattii tana dubbisi. Achi booda stretch gootee diiteelii ilaaluu yoo barbaadde kitaaba xiqsii bakka biraatti guuraa ilaalta. Gin lamaan tana sirrii qabadhu. Mee isiif jiraadhu. Obboleettii koo obboleessa koo yaa geggeessitoota biyyaa yaa geggeessitoota waldaa miseensota waldaa saba
nation ummanni hawaasni kamiyyuu mana ka jirtan abbaa manaa haadha manaa ijoolleen hundinuu bakkatti tana dubbisaa dhagaa. Dubbiin waa'ee jaalalaati tokko. Jaalallee waaqa jaalachuu nama jaalachuu. Akkas jedha kitaabni qulqulluun. Luqaas irra diteelii kaa'ee fakkeenyaan dubbata. Namni nu jaalannu kun nama akkamii yoo jedhe? Nama oo'uufiin barbaachisu hundumaa jaallachuu. Oo'a. Itti argisiisudha. Eenyuree namni waan kanaaf waamame. Namni wanta kana godhuuf itti gaafatamummaan namni irraa barbaadamu jechuudha. Amma Waaqayyo maal namarraa barbaadaa fi namni Waaqayyo wantoota kanneen irraa barbaadu kun namoota kami? Nama hundumaa. Nama fakkaattii Waaqaatiin uumame hundumaa irraa barbaadama jechuudha. Yoo ta'an maal jedhe warra Sheekemiitiin dhagaa. Yoos Waaqayyo immoo isiniif hin dhagaa. Jechuun isaa Waaqayyo fuula isaa gara kee deebisee akkasiif oo'u yoo barbaadde gurra kee ammoo gara dubbii isaa deebise. Waaqayyo gurra isaa gara kee deebisuu barbaadde atillee gara dubbii isaa deebisi. Wanti Waaqayyo sii kennu wanna ati isaaf kennituun argama yoo jedhame Waaqayyo aarsaaf galata ati isaaf dhiyeessitu miti ka barbaadu. Gurra kan kee barbaada waan. Gurra kee. Maaliif? Gurri bakka dubbiin dhagame amantiin jalqabu waan ta'eef gurra kan kee irratti bakkeen dubbii isaa faca'u. Gurra kee irratti facaafata dubbii isaa inni. Bakkeen dubbii isaatti faca'u gurra kee irra. Qaamni kan kee kun guutuun qaama keetii akka guutuu dacheetti haa fudhatamu. Guutuu dachee keessaa waan bakkattii qotee itti facaafatutu jira. Bakkattii inni qotee itti facaafu suni gurra keeti. Gurra kee gara dubbii keetii yoo qabde anillee waan ati kadhattu sii dhagaa jedha. Gurra kee gara dubbii kan keetii qabuun kan kee ammoo garaa kee guutuun Ermiyaas 29:11-13 irratti maal garaa kee guutuun yoo ana waammattan yoo ana barbaaddattan ana argattu. Asirraa maal argina isiniif fakkaata? Dubbii Waaqayyoo dhaga'uuf abboomamuu, jaalala Waaqayyoo beekuuf hubachuu, jaalalli Waaqayyoo immoo wanta akeeka isaa fiixaan baasu ta'uu, akeeka Waaqayyoo sana duukaa bu'u ila. Jaalala Waaqayyoo beekte jaalalli Waaqayyoo ammoo wanta akeeka isaa fiixaan baasu ta'uu yoo beekte akeeka san faana buuta. Wanti nu duuka buunu namootaa miti, gochootaa miti, wantoota qilleensarra jiran kanneen akeeka Waaqayyooti duuka. We are the followers of God's purpose, God's will. Argitanii? Fedha. Jaalala akeeka Waaqayyo sani duuka buuna malee nuti namootaa miti. Haalotaa miti. Aduu miti. Duumessaa miti. Aduun asii baatee asilitti garas laallee sagan garas laallee deemu miti. Fedhii fi jaalalli Waaqayyo maali? Akeekni isaa maali? Akeeka isaa san duuka buuna. Akeekni isaa immoo maali? Wanta nuti gara fuula duraatti eeggannu raawwachuudha akeekni isaa. Wanti nuti gara fuula duraatti eeggannu kunis maalidha? Nagaadha. Namummaa keenya hafuuraan qulqullaa'aa taasisnee akkasitti Waaqayyo isa hafuuraan hojjenna. Abboomii hundumaa irra caalu isa duraa fi isa lammaffaa raawwachuudha. Innis Waaqa jaalachuuf nama jaallachuudha. Nama jaallachuun maalidha? Nama miidhameef oo'uudha. Nama gargaarsa barbaaduuf oo'uudha. Nama kan jedhamu gargaarsa inni barbaadu arginaan garaan kee haa rifatu. Garaan kee haa rifatu, haa oo'u. Qomoof sanyii ilaaltee isa gargaaruu odoo hin taane, isaaf gadduu odoo hin taane, nama kan jedhamu kan gargaarsa barbaadu argine garaan kee haa rifatu. San barbaada waan. Hojiin kunis luba, fira, orma utuu hin ta'in nama hundumaa irraa barbaadama. Namoonni baay'een maal jedha? Hojii akkanaa kana kan hojjetu luba. Lubni hojii akkanaa kan hojjechuu irraa yoo hanqate lubatti quba qaba. Gaggeessaa waldaatti jechuudha. Inni hojii san hojjetaara. Gin ati erga luba taate, erga gaggeessaa taate, automaatikaalii si duwwa wanta akkanaa irraa waan kalaalu. Isa ammoo isa garas duuba taa'ee quba si qabu sani irraa hin laalu jechuudha. Wrong. Hundinuu namni
It's all about the position. Amma bakka ta'etti malee beelluba ta'uuni namicha taa'ee dhaggeeffatu fatillee tokkuma. You just gotta be honored because God chose you to sit in, to put you in that seat, to lead his nation. That's the honor. Ulfina siifsun, guddina siifsun. Inni achi taa'ee quba si qabu sunis bakka ati teettu san yoo fedhe akka fedha isaatti yoo jiraate innuu fuudhee bakka keessan kaa'ama. Ati nama taate Museen du'ee Iyyaasuun bakka bu'e. Museen bara baraan hin jiraanne. Hadda namni maal jedha aangoo isa yoo qabate waan bor irraa bu'u hin seewu. Yoo magaarii hojjetallee ta'e nama gaarii hojjetu biraa wayiitiif bakka irra banee hin eeguun qaxaqqatee dhufeetti gaafa kaan duuti achiisa hoqoqqooltee baafti nama bakka bu'u dhabanii uummanni olii gaaf fiigee jalla moo'ee achi darbatee achi ta'a. Gaafa kaan inni gattaa uummata lafarra xaraguuf gattaa. Abimelek bee akkas ta'e. They just rushed into putting him on the position. Inde gabbaanii bee mukkeen gaafatanii bee. Fakkeenyi isaallee kana. Fakkeenya dubbii kanaa yoo ilaallu ammoo isa sadaffaanii maal jechuudha? Al tokko kan jedhusanii ejersi maali? Ejersi mukkeetii adeemee isaan bulchuudhaaf dibata koo hin dhiisu kan jedhe kuni maal ilaallata? Argitanii wanta sadiin as keessaa ilaallu tokko inni tokko mukkeeti. Mukkeetiin maal jedhan? Mukkeen ofirratti moosisuuf kaani. Mukkeetiin kun fakkeenya Israa'eloota Saa'oliin ofirra moosisuuf kaaniiti. Mukkeetiin kun fakkeenya uummata Sheekem Abimelekiin ofirratti moosisaniiti. Mukkeetiin kun fakkeenya saba biyya lafaa nama wayii ofirra moosisuuf ta'anii inni nama waaqaaf jiraatu odoo hin taane inni nama dhugaatii odoo hin taane nama kennaa, gosa kennaa, qomoo kennaa, nuuf ta'a. Odoo akkas ta'e obboleeyyan koo waasinitti mudiifama naa godha. Saba kenna ka lafarraa xaragaaru qomoma kenna. I will tell you that. Yoo dhuguma kadhanni keessan waaqa biratti haa dhagamuu barbaaddan tokko gurra keessan dubbii waaqayyo jedhutti garagalfadhaa. Lama namni afoo koo dhaabbatee na geggeessa jettu akka qomoo keetti odoo hin taane isa dhugaa dubbii waaqayyo irra dhaabbatee si geggeessu duwwaa haa ta'u. Akka kiristaanaatti nu ammoo akka olola siyaasa biyya lafaatti miti ka deemnu nuti. Akka dubbii waaqayyootti deemna. Dubbiin waaqayyoo eenyuun akka ta'e addaan baasee nutti hima. Yooma inni dogongorellee akkaataa itti dubbannu nutti hima. Yooma dubbannullee sodaa tokko malee yoo inni dhaabatee xiyyiti addan nu lakkaa'illee gamaan follodhee Kiristoos miila jala akka ol baanu waan beennuuf akka nama bishaan lixee gamaan bahuti. Nu eeggatanni teessoo ulfinaa isaarra taa'ee. Du'a guyyaa laakkaatee dhufuu fi hadha du'an sodaatin. Dhugaadha. Dhugaara dhaabbadhu du'i. Sobni hadha si bulchuu danda'a. Garuu bara baraan sin jiraachisu. Sobni hadha si quubsuu danda'a. Bara baraan quuftee hin jiraattu. Hadha gammaduu dandeetta. Gammachuun kee kairooti. Okay? Hadha mo'uu dandeetta. Mo'ichi kan kee kan lafarraati. Seexan illee mo'eera beekamu. Seexan illee beemooti amma beektu kan. Yeroo immoo harkaa fuudhamee inni mataa isaatu ibidda bara baraatti darbatamu dhufa. Inni biraa maali? Carraa mootii ta'uu warra kennameef sani. Eenyu isaan? Obboloota Abimelekiiti. Carraan kennameef ture akka mootii ta'an. Indi dan. Baay'ee beeyotaan fakkeenyota mukkeen sadeenii lafaa ka'eetiin ka dubbataaru. There was something that happened. Olaanaa gubbaa irratti hin himne malee fakkeenya keessa jira. Carraan obboloota Abimelekiitiif kennameera akka mootii ta'an. Indi dan isaan. Maaliif dida beektaa namni bakka mootii bakka aboon irra jiru maaliif dida beektaa namni waan gaarii hojjechuu fedhu bakka ulfinaa yoo dhaqe dhibaa'ummaa fi kooruutu isa keessatti uumama. Kooruun ammoo jalqaba cubbuuti jedha sagalee Waaqayyoo. Isaayyaas 14:11-18 yoo dubbistan dhattanii. Kooruun jalqaba cubbuuti. Once you start to have a pride, that pride will shut your ear to listen to the word that is going to humble you down. Dubbiin Waaqayyoo nama humble godha dura gan nama deebisa. Maaliif? Ol si guddisuuf waan ta'uuf dura gad si deebisa. Gad deebisee hafuuraan si guutee si kaasa. Namni pride qabu isan fedhu bakkuma irra jiru sanirraa ol guddachuu fedha. Waan akkasii miti akka hojjetu. Namni aboo irra ture aboo sanirraa yoo gadi darbame waan yeella'uuf hin bu'u achumarra du'a malee nama isa buusuuf dhufe san ajjeesa malee. Achitti abboomii gurguddoo lamaan san dagata.
afoo isaatuun dhuftu. Ka afoo isaa dhufu maali? Ulfina isaati. Kooruu isaati. Kooruun dhibaa'ummaa fida maal jedhe? Dhibaa'ummaa jechuun namni hojjetaa waaqayyoo ta'e tokko daagii ta'uu hin qabu yookaan ammoo sanafii lazzabtanya leezii ta'uu hin qabu. Always hojjechuudha. Nu ka uumamneef hojiif malee rafuufi miti. By the way, mootummaa waaqayyoo keessa hirribni akka hin jirre beektu? Taa'uun akka hin jirre beektu? 24 hours every single second miila gooftaa jala teetteeti. Maqaa isaa waamaa jiraatta. Isaaf hooqubaa dhiyeessan. To the eternity. Isaaf nu shaakalchiisaa ramma. Waggattii meeqa mee guddate 80 waggattii 80 tana keessatti akkaataatti bara baraan na waliin jiraachuuf taatan san mee shaakalaa jedhee nu kennaan. Baay'een keenya hirriba filan. Waaqni abboo waaqa araaraati. Waaqa ho'aati. Waaqa jaalalaati. Waggaa 80 si kennee waggaa 79 ufiif jiraattee waggattii takkatti isaaf yoo kennite illee dhimma si fudhatani. Because ijoollee isaati. Namni baduutti nama nunni. Namni du'uutti nama nunni. Namni fayyee oolee mana isaatti dacha'u duwwaatti amananni. Hadda nu bakka isaa buune yoo sabaaf hojjannu, yoo saba geggeessinu, akka foon keenya itti nu ajaju moo akka dubbiin waaqayyoo itti nu gaggeessu, akka hafuuraan geggeeffnu, akka dubbiin waaqayyoo nutti dubbatu. Because foon keenya yeroo baay'ee maal godha beektu? Waan fedha fooniirra nu oofa. Dadhabbii yoo jiraatu am dadha. Amma sa'aatii kana akka nama kompiitara banuun hirriba nama jaalachiise yoo ta'e namoota baay'ee amma cherchii irraa kaafe. Namoota meeqa cherchii dhufu irraa kaafe. Maafan beektu? Dhibamaniitii miti. Miilli isaanii miidhameetii miti. Yookaan makiinaa dhabaniitii miti. Sanuu biyya kanatti. Biyya keenyattuu jira akka gaara meeqa kutanii dhaqan. No. Bakka itti sinfinnaa sani is called dhibaa ummattii sani. Maaliif? Bakka irra ciisan argatan kaa. Hirriba argataaran. Nyaata qaban. Of course nagaa illee qaban kan yeroo. Kanneen waliif funaannatanii they think this is their life. No. Kuni bee jireenyaa miti obboleeyyan koo. Kuni shaakala jireenya isa dhugaa ka bara baraa saniiti. Is the training towards that actual real life of eternity. Isa dhugaa kanarra isa xiqqoo irratti yoo hin amanamne ati isa guddaa irratti akkamitti amanamtare? Xiqqirruu si kenname kanarratti yoo akka waaqayyo fedhutti hin jiraattu ta'e, akka fedha isaatti hin deddeebitu ta'e, hojii inni sitti kennisanii hin hojjettu ta'e, guddaa bara baraa san akkamitti si kennu reenni? Hinde hojiin isaa ulfina qaba by the way. Yaa hojiin waaqayyoo bee hojiin waaqayyo nutti kennu waan biraa seetanii ulfinuma isaa kennu bara baraan mootummaa waaqayyoo keessa mee xiqsi kamiyyuu bira dhaqa. Biqiltuu ciranii hoolaa qalanii isaa dhiyeessan kaan godhanii isaa hin jedhu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ani kanuma irratti fixaadhaa fi argitanii gorsa mata dureen hadhaan jedhu. Gorsa dhaga'uu fi abboomamuu. Yoo dhaga'uu duwwaatti illee hafne hin fayyadu gorsi. Yoo abboomamuu duwwaa fedha qabaatte illee hin fayyadu. Maaliif? Isa abboomamtuuf san dhaga'uu qabda dura. Seexan illee si dubbata bara kana. Obboleessi kee dhufee si dubbata. Waa inni si dubbataa rumbeetu. Garuu dhaga'uu abboomamu. Isa dhageettus isa abboomamtuufis lachuu waliin gorsa dhagayaa abboomamaa. Amanaa jiraadhaa. Kana dubbii hadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.